Hojiiniitii kanumatti ilaala. Abbaa manaa isheedhaaf qoricha laachuuf garuu mucaan ishee ila akka qorichi sun nyaata abbaa isheef kennamu sanatti hin nammineef jala qabdee jirti. Garuu haati ishee akka mucaan jala qabdee jirtu guban qabdu. Afaaniin achi galagaltee abbaa manaa waamaa jirti. Harka tokkoon immoo asiin firiingaatiin nyaatatti ruuziitti naquuf jirti jechuudha. Ilaala. Isheen akka isheef naqaa jirti. Garuu mucaan ishee akka nyaata abbaa isheef kennamu sanatti qorichi kun hin nammineef jala qabdee qoricha kana waan biraatiin jala fuudhaa jirti jechuudha. Mee walumaan ilaallu dubartiin abbaa manaa isheef summii kennitu maal yaaddeeti? Dhiira biraa kan biraa qabdi moo? Kan biraatti heerumuuf yaada qabdi moo? Isan ni jiraatutu ishee aarse moo? Mee maaliif? Haa jiraatu yaratee gaarummate haa jiraatu isheetii hin taane yoo ta'e yoo biraa baatee deemte maali mee xiqimiinsa kisaaraansa akkanatti osoo inni hin beekin qoricha nyaatatti gootee kennuufi jechuun ana akka kootti dhugaa rabbi baay'ee takka ulfaata. Mee walumaan haa ilaallu. Ani indee hin sobonsa yeroo namoonni akkas godhan warri Ugaandaa kun dhugaa rabbi mushkiila baay'ee rakkoo qabu. Mee walumaan haa ilaallu galaala. Mee utuu isin ta'e maal gootne oslaa osoo mucaan kun hin jiraanne mucaan kun qoricha kana jalaan fuune ta'e nyaata inni qoricha du'e bakka ila mucaa sana ilaala. Ila qoricha fakkiin jalaa fuutu bukkee keessatti. Afaan turte afaan damee dubbii nuti caarree hin qabbanaa'u yaa rabbi basmaa. Minyo kun nyaata chikitti ila bukkee. Of course, I'm okay. The person you're planning to bring to the house. Sometimes you just bring something that doesn't make sense. I don't understand. Please, can you let me eat this food? Eat your food. What girl are we talking about? It's something. Enjoy your food. It's your favorite. Remember. Just eat your food. Hirun afaan kau bulat jala qoricha nyaata jedhamu nyaatan jiru hin barbaadde jaa. Are you okay? Okay dha inni nyaama miti jettiin. I'm supposed to be asking you, are you okay? I'm fine. Why are you asking me this kind of question? Sorry, just eat it. It's your favorite stew anyways. Eat. Honey, just tell I'm me. fine. Are you sure you're okay? Yeah, I'm okay. Oh my goodness. Where's my phone? Honey, Ila maafeela marti ringa hudduu keessa kaawwattiste. Ila ammas itti naquuf ilaala. pictures. Ila sobdee oduudhaan qabdee tajaajila ammas itti naquuf ila garuu mucaan immoo dhuftee la mucaan. Pictures. Ila akkasiin ila jala ila jala so qaba. much about your brother, but Ila gaamma isheen akkasiin nyaatichumatti naqaabte la. Ila your brother's picture that I hear. ila itti suuqatte ammas. Today that you are Ila laala. Waan dubartiin goonu laala waan hojii keenya laala. You know, I've been always Ela. seeing the picture and I'm like, Oduudhaan qabdi gaakkisaa. well, it's fine, it's fine. Naqxee fi ta'a. Miskiina gaannoo maati akka quban qabu. Nothing is wrong. You know,
I've always thought about your brother's picture, but إن since هما you're using the تكاكو picture بانكابولا as remembrance, it's totally إيشان fine التوقي by me. ساجد Just تكفار eat your ساجد food, my love. سنجد What do you تستغارو want مجان about? Didn't you سهاجرات get تولي everyone? Can you allow me to لبون eat? ساك كمبانك دهوتا Of course, تستهي eat. ألا نيتبقى كنو Don't worry, أكنا eat. You got a woman لا لا pregnant. أسيرة ساقودي أما Bring سيات her to ساقودي our home. After لا everything شينيا you've been تتمنى through, إذا قلت شمالان تجاه إيران you're still denying it. Eat your food. Eat. أنا وجعنا مودنا هم كيسي إيه بودي سالبدو في جالة هار أشيش إنك أنا سيتي هار أشيش يلي قلت سيشين It's not تنا my قوبي husband. فاتي Don't worry now. جرا Bring this food digest. I'm sure it will start working. What do you mean? What do you mean? Why did you get a woman pregnant? I mean, what are you talking about? Why did you get a woman pregnant? After what we've been through, I have been with you through thick and thin. When you had Kamu nothing, when you kutin couldn't afford to build this Sama, house, I was with you. sama. But now that you feel like you've arrived, Waduh, you have a isushi, goal to amma go ga out and kasi get daga a small isushi girl ita. pregnant. And you're Mode still mo planning ano to mo bring siya her after to home. siya kanis To sa take her video as your kasi second wife. amma ta Never work. You will rather die than see any man. ada panas ki. Ada. Okay kiti basi. I don't understand. Uy, What don't you understand? You are ya Rabbi nama abba ki yarta wana ma ya dala. Kuma kana tuna yi. I don't understand. I'm not planning, my love. I already did it because I put substance in that food of yours. So I am sure in the next 10 to 20 minutes you start working. And then at the end of the day, you will be gone. Yes! Ya Rabbi ya aku fidde kuno yes yes sa korche fidde kuno da. Ila na dala. Kena mala. Shuf. Shuf. Ila. Ila. Korche ati abba ki ya keni teda. Garo banki ya hinyani. Hindunya banki ya teda amma masar banki kesa. Firinga ba su dan tigara la. Abban na ke ke. Jesus jecha ke abban na ka ke. Try to put something in my Ila bas ke firinga. Beshin firinga ka wat da tenka. Amma te seni abban fu ela firinga ni ke sigara da. Ela abba masar go ela fute. Ela abba kenite. كانت نقطة ترتي مو قلت لك أهرت بكسر Not done. ما عرفت أبى موشي أهرت بكسر Honey? إلا